Tole, akkam jirtu. Gaaffii ijoolleen waa'een keessaan dubbisaa jirtanii. Vidiyoon kun hundumatti deebisa jedhee yaada. Haala kamiitiin Exness banannaa iddoo identity guunnee adireesii irratti nu rakkisaa jira. Haala kamiitiin sirreessuu dandeenya? Isteetimentii nu gaafachaa jira warra jettanii na gaafattaniifi. Exnessiin siistama haaraa baneera. Maaliif naashinaal ID fayyadamtu taanaan adireesiin keessanii duubarraan waan hin jiruu fi ofiisaatii fi akseepti gochuu eegaleera jechuudha. Akkasumas paaspoortii illee fayyadamtu taanaan kan magaalaa Finfinnee ID magaalaa Finfinnee illee fayyadamtu taanaan akkasumas manjaa fi kaardii illee fayyadamtu taanaan duuba isaarraa adireesii qaba taanaan iddoo isin jiraattan ni mul'isa taanaan adireesii isin gaafachuu dhiiseera jechuudha ammaaf. Kanaaf maal gootu isin identity isa jedhu irratti seeraan osoo hin dogoggoriin guutuun dirqama keessanii jechuudha. Kanaaf haala kamiitiin banannaa warroonni haaraallee warroonni naan jettanii keessaan na gaafachaa jirtanii kun deebisee yaada viidiyoo daqiiqaa muraasa waan ta'eef seeraan na duukaa bu'uun dagatinaa jechuudha. Jalqaba irratti gara telegiraamii keenya erga seentanii booda piinii godheen jira liinkii isaa jechuudha. Piinii isinii godheen jira. Liinkicha erga tuqxanii booda gara liinkii isa kanaatti isin fidaa. Exness jettu kana isin fidaa. Erga kana tuqxanii booda innillee gara registration areaatti isin geessaa jechuudha. Iddoo isin registaratti gootanitti isin geessaa jechuudha ofiisaaniitiif jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti dogoggora namoonni baay'ee hojjetan keessaa erga kana keessa seenanii booda isteeppii duukaa bu'uu qabanii duukaa osoo hin bu'inii booda irratti iimeelii haaraa fi akkasumas illee paaswoordii haaraa akka banan isaan dirqisiisaa jira jechuudha. Kanaaf isa kanarratti of eeggachuu isinirraa eegama jechuudha. Dhiifama konnekshinii isaatii. Erga faayila kana keessa seentanii booda liinkii telegiraamii irra jiru tuqxanii booda maaltu isin dhufaa? Rejistareeshinii isa jedhu rejistareeshinii jettu kun isin dhuftee achuma keessatti illee rejistarii erga gootanii booda deemoollee argachuu dandeessu. Deemoollee isinii kenna. Akkasumas immoo riilii illee tireedii gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf Exness akkaawuntiin maaliif barbaachisa illee yoo jettanii iddoo itti barattanii fi iddoo itti tireedii gootanidha jechuudha. Kanaaf deemoo isinii kenna erga rejistarii gootanii itti fufee illee iddoo itti riilii illee tireedii gootanidha jechuudha. Kanaaf rejistarii jettu kana ni tuqxu. Tole, erga rejistarii jettu kana tuqxanii booda bakka kanneen isinii banaa jechuudha. Jalqaba irratti kaantirii isiniin jedha. Iddoo jiraattanii jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa jiraattu taanaan Itoophiyaa akkasumas illee Dubaay jiraattu taanaan Ingilizii, Ameerikaa bakka jirtanitti biyya jiraattan sana maaliif silkii keessanii yookaan bilbila keessanii yeroo guuttanii koodiin isinii dhufu bakka jirtan bakka jiraattan sana irratti waan ta'eef silkii naannaa sana jirtan waan ta'eef isa fayyadamtu jechuudha. Itti fufee naannaa kanarratti Itoophiyaa jennee barreessinaa jechuudha. Yeroodhaaf Itoophiyaa keessa warroota jiranii fi Itoophiyaa jenneetu sarchi barreessinaa jechuudha. Itti fufnee maal goona? Iimeelii kanaan dura Exness irratti hin fayyadamne wantoota barbaadan irratti fayyadamtan ta'uu ni danda'a. Garuu Exness ittiin hin banamne iimeelii fi paaswoordii keessan ni banamtu. Paaswoordii keessan immoo kaaraaktarii 8 ol ta'uu qaba. Fakkeenyaaf amma lakkoofsa of keessaa qabaachuu qaba. Akkasumas kaapitaal leetarii, smool leetarii illee of keessaa qabaachuu qaba. Akkasumas illee haashtaaggii fa'aa of keessaa ta'uu qabaate filatamaadha jechuudha. Maaliif kiraakii gochuu yookaan immoo haakii gochuun illee hin ulfaata waan ta'eef jechuudha. Iddoo kanatti isin agarsiisuu jecha kan hin bane iimeeliin isin agarsiisuu jecha banedha. Kanaaf isa erga galchitanii booda itti fufuudhaan illee paaswoordii keessan illee ni galchitu jechuudha. Erga akkasitti guuttanii booda maal isinii godha? Asitti koonfirmii jettu kontinuu jettu jechuudha. Iimeeliin keessan kanaan dura fayyadamtanitu taanaan isin rakkisa waan ta'eef already exist waan isin jedhuuf iimeelii haaraa ta'uu qaba jechuudha. Erga as dhuftanii booda asitti illee osoo riilii illee hin barbaadinii deemuus jettanii asitti illee banachuu dandeessu. Ani garuu akka kiyyaatti rikoomandii kan isin godhu erga riilii irra galtanii booda osoo deemuu banattanii isin wayya yaada. Maaliif
Isin barbaachisa waan ta'eef reeliinis jechuudha. Booda akka isin rakkisne reelii fi jettu kana ni tuqxu. Reelii erga tuqxanii booda gara keessaa isin seensee iddoo isin qarshii ittiin diipoozitii gootanii fi wizduraalee gootanii hundumti isaanii cufaadha jechuudha. Ammaaf homaa diipoozitis wisdoos gochuu hin dandeessanii maaliif maal gochuu qabdu dirqama kompiiliit piroofaayilii isheetu kana tuquu qabdu jechuudha. Kanaaf kompiiliit piroofaayilii isheetu kana yeroo tuqxanii haala kamiitiin fayyadamtu keessa yeroo seentanii san isin agarsiisa isa kana duukaa bu'uun dagatiinaa jechuudha. Eelaan hubachuu qabdu. Maaf dogoggora illee hojjetanii gaaffii isin gaafataniif illee deebisuudhaaf isin ulfaachuu waan danda'uuf duukaa bu'aa. Tole itti fufuudhaan maal fidaa? Jalqaba iimeeyil koonfirmii godhaa. Achiin lakkoofsa bilbila keessanii hin galchitu isas koonfirmii godhaa. Kana booda inni dhuma irratti maaltu isin gaafatama? Piroofaayilii infoormeeshinii keessanii yookaan immoo naashinaal ID yookaan paaspoortii yookaan immoo manjaa fi kaardii keessan isaan keessaa isaan tokko isin gaafata jechuudha. Ammaaf sadanuun dirqama guutuun dirqama keessanii get started jennaani. Yeroo get started jenneen booda iimeeyilii jalqaba ittiin galtan irratti veerifikeeshinii isinii dhufaa jechuudha. Veerifikeeshinii isaa veerifikeeshinii isinii dhufaa jechuudha. Itti fufuudhaan gara iimeeyilii keessanii deemtaniitu veerifikeeshinii sana approve gootuuf jechuudha. Akkaawuntichaaf jechuudha. Exness gara iimeeyilicha erga seentanii booda tole achiin gara iimeeyilii keessaniitti koodiin isinii ergama jechuudha. Koodiin lakkoofsa 6 qabatee isinii ergama gara iimeeyilii keessaniitti erga seentanii booda verify gootuuf jechuudha. Iimeeyilii keessanii deemtaniitu kan kiyyaa 49 97 27 kun keessaa miti kun kan kiyyaa jechuudha. Itti fufneetu amma immoo lakkoofsa bilbilaa keenya verify goona jechuudha. Ammallee konfirm jennaani bilbila keenya itti goonaa jechuudha. Bilbila keenya irratti illee akkasuma ni dhufa jechuudha. Koodiin illee koodii ni guunnaa fi taasisuudhaan sadaffaa maal goonaa akkasumas piroofaayilii keenya kompiiliitii goona. Iddoo kanatti piroofaayilii keenya kompiiliitii kan goonu ID keenya irra isa jiru. ID keenya irra isa jiru maqaa ID jalqaba keenya irra jiru yookaan maqaa keenya itti fufnee maqaa abbaa keenya achiin guyyaa dhaloota keenya ID charra kan jiru faana dirqama wal fakkaachuu qaba jechuudha. Asirratti iddoo kanatti guyyaa ji'aa fi guyyaa waggaa keetii jechuudha naannaa kanatti. Itti fufee naannaa kana iddootti dhalatte jechuudha. Itoophiyaadha waan ta'eef Itoophiyaa itti atu sarchii gootaa jechuudha iddootti dhalatte. Yoo Itoophiyaa ta'uu baatte Itoophiyaallee biyya biraa yoo ta'e akkasuma kan biyya biraa guuttaa. Asitti immoo yoo durba taate iimeelidha. Yoo immoo dhiira taate meelii guuteetu gara keessaa seentaa jechuudha. Iddoo kana iddoo jiraattu fakkeenyaaf amma Itoophiyaa keessa hawaasa jiraata taanaan hawaasa jechuu dandeessa. Adaamaa jiraata taanaan Adaamaa, Amboo jiraata taanaan akkasuma Finfinneellee jiraata taanaan Finfinnee jettee guuttaa jechuudha. Calluun jettee waan si gaafatu hin qabu. Erga isa kana guuttee booda koontiinuu jettaani gara dhumaatti maal si geessaa? Inni kun dhokseen guutiin sin agarsiisa waan ta'eef gosh. Yaaluun jedheen buutaa jechuudha. Sis FOREX. Kana guunnee booda listiidhuma guutanii bakka sin agarsiisudha.
Kana booda as keessatti gaaffii isin gaafatu maaltu jira jechuudha. Isin jedheetu kuni eksperiiyaansii kanaan dura qabdan isin gaafata waan ta'eef caaluma jettanii tokko isaallee tuqatanii bira darbuu dandeessu. Akkasumas illee guyyaa guutuu hojjettu moo barataadha moo akkamidha isin gaafata. Akka barbaadanitti akka fedhe keessanitti guutuu dandeessu jechuudha. Kuni waan dhiibbaa isinirratti godhuu hin qabu. Dhiibbaa waan isinirratti godhuu hin qabu. Maal hojjechaa jirta? Maalirra jirta? Haala kamiitiin jirta? Isa jedhu si gaafachaa jira waan ta'eef ani barataadha jechuu dandeessa. Biizinasii mataa keetii yookaan immoo qarshii akkamitti haala kamiitiin dippoozitii godheessaa ta'uu dippoozitii yoo ta'e isin jedhee si gaafata asirratti. Ani yoon jedhee seeviingiin jedhanii isinis kan barbaadan guutuu dandeessu gaaffii isin gaafatu hin jiru waan ta'eef. Inishaaleen keessanii meeqadha isin gaafata. Isa guutuu dandeessu. Iddoo kanatti akkan dogoggorree maalidha kan isin asirratti reedii gochuu barbaaddan seelu asirraa ilaaltanii gochuu dandeessu. Meetaalii fi fooreksii akkasumallee kiriiptoo jettanii gochuu hin dagatinaa iddoo kanatti select gochuu hin dagatinaa. Ishee kanammoo piriintilii faamilii argadhe jechuu dandeessu. Erga akkas gootanii booda erga gara keessa seentanii booda maal isin gaafata. Sadan kana erga xumurtanii booda iddoo kanatti naashinaal yookiin naashinaal ID keessan iddoo itti guuttan isin gaafata jechuudha. Akkasumas paaspoortii illee yoo ta'e akkasumas illee manjaa fikaadha akkasumas mattaawoqiyaa garaagaraa yoo ta'e asuma isin gaafata jechuudha. Iddoo kanatti verify jettanii iddoo kanatti maqaa keessanii isinii baasuu qaba maqaa isin ittiin guuttanii. Kana booda upload yeroo jettanii maal isinii fidaa ID keessan iddoo itti guuttan isinii banaa jechuudha. ID keessan iddoo itti guuttan ID keessan garuu yeroo baay'ee namoonni baay'ee kan dogoggoraa jirtanii maalidha kwaalitiin qabu yeroo immoo itti gara keessa seensanii upload irratti gootanii saayidiin isaa waan baay'ee agarsiisaa jechuudha. Bukkee bukkeetti waan baay'eetti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf footicha qofa kan kaasuu qabdanii jechuudha. Footicha yookaan IDcha kan jiru qofa kaasuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'ee naashinaal ID fayyadamu. Naashinaal IDcha yeroo tuqnu maal godhaa? Naannoo kanarratti jalqaba fuuldura isaa kaafattu itti fufeellee iddoo adreesiin keessan irra jiru illee yookaan duuba isaa irra gaafattu jalqaba isaatti firoontii isaa galchitu itti fufeellee maal galchitu baakgiraawundii isaa yookaan baakii isaa yookaan duuba isaa galchitu jechuudha. Kanaaf erga kana galchitanii booda ID'n keessan sirriidha yoo ta'e intin isin gaafatu yoo adreesii isin gaafatu jechuudha. Isteetimentii biraa banaan isin gaafatu jechuudha. Kanaaf kana ilaaluun hin dagatinaa jalqaba irratti isa guutuu jalqaba footoo keessanii yookaan immoo ID keessan irra seeru yookaan immoo paaspoortii keessan fuulduraa irra jiru ni guutuu itti fufeellee duuba isaanii guutuu jechuudha iddoo kanatti dhumarratti. Achi sammit yeroo jettaniin daqiiqaa 3 hanga daqiiqaa 7 erga ture booda verify isinii godha jechuudha. Namoonni verify illee isin didee yoo jiraate keessaa na dubbisuu dandeessu. Hanga ammatti waan dhaggeeffattaniif galatooma. Telegiraamii keenyas yuutuubii keenyas akkasumas tiiktookii illee sabskraayibii jooyinii fi sheerii koppii linkii gochuu hin dagatinaa. Namoonni gaaffii qabdan asirratti rakkoon keessatti uumame yoo jiraate keessaan na barreessuu dandeessu. Kastaamar sappoortii isinii deebisuu jechuudha. Kanaaf amma ammatti waan na wajjin turtaniif galatooma.